Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan oromoo nu dhiyaadhaaf bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqabe. Labsiin yeroo hatattamaa har'aa eegalee Itoophiyaatti labsame. የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል bakkee biyyattii kamittuu raayyaa ittisa biyyaa yookiin humna nageenyaa biroo bobbaasuun nagaa akka kabachiisan ajaja kennuu danda'a. Ameerikaan Itoophiyaa hirmaannaa gabaa isaanii keessa haquu murteesse kun miidhaa akkamii qabu? Gabaa keessa haqamte jechuun dinagdee keetiif sharafa biyya laa argachuu keetiif abbootii qabeenyaa biyya alaatii biyya kanatti harkiftee dinagdee biyya kanaa bal'isuudhaaf danqaa hamaadha kan inni Itoophiyaatti fidu. Namoonni adiif gurraachi waraan wallootti hirmaatan jedhu ministeerri muummee kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asle galgaloo. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii waraan naannolee garaagaraa deemaa jiru hordofee mani maree ministeerota Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa biyyaalessaatti labse guyyaa irraa waaree booda ministeerri haqa Itoophiyaa kibseetti labsi kun balaa guddaa Itoophiyaa irratti agaggam qolachuu fi bahe labsi kun dhaabbata gargaarsaa miidiyaalee akkasumas gaazexeessaa garee shororkeessaa meeshaa fi haamilee tumsaa jedhamee shakkamee uguruu danda'a. Labsiin kuniin lammiileen waraqaa eenyummaa waliinii akka socho'an dirqa. Qaamni labsii kan hoogganu Itamar Jooshoomii waliigal raayyaa ittisa Itoophiyaa qajeelfamoota bahaan hojiirra oolchuu dhabuun hidha waggaa 3 akka 10 adaabsisuu danda'a jedhama. Ministeerri haqa Itoophiyaa Dr. Gideon Ximootiyoos labsii kanaanii dirqamaa fi tarkaanfiiwwan fudhatamuu danda'an eeran. የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የትኛውንም ሌላ የጸጥታ አካል የክልልም ሆነ የፌደራል በማሰማራት bakkee biyyattii kamittuu raayyaa ittisa biyyaa yookiin humna nageenyaa biroo bobbaasuun nagaa akka kabachiisan ajaja kennuu danda'a. Kanneen umuriin isaanii waraanaaf ga'ee fi meeshaa hidhatan leenjii waraanaa akka fudhatan dirqama tajaajila waraanaa akka fudhatan yookiin yoo kana gochuu hin dandeenye akka filmaataatti mootummaaf meeshaa isaanii akka kennan ajajuu danda'a. Uggura yeroo kaa'uu danda'a. Tooftaawwan sabquunnamtii cufuuf yookiin adda akka citu ajajuu danda'a. Namni garee shororkeessaaf tumsa taasisa jedhamee wanta qabatamaan shakkamee kamuu ajaja mana murtii malee hidhuu akkasumas yoo qabeenya dhaabbataa ta'e sakatta'uu dabalataan nama kamuu dhaabsisuun eenyummaa isaa yookiin ishee gaafachuu danda'a. Yeroo sakatta'insa meeshaa waraanaa qabame dhaaluu danda'a. Yeroo murtaa'eef daandiiwwanii fi dhaabbilee tajaajila kennan cufuu akkasumas namoonni bakka murtaa'e akka turan akka hin seenne yookiin akka bahan ajajuu danda'a. ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ አካባቢ እንዲለቁ ማዘዝ ወይም መመሪያ መስጠት ይችላል። Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden caara daldal qaraxa bilisaa agawaa jedhamuun beekamu hirmannaan Itoophiyaa daankutuu beeksise. Xalayaa Koongireesii Ameerikaaf barreessaniin Baayiden daldala Ameerikaan biyyoota Sahaara gadiif uumtu kana Maalii, Giinii fi Itoophiyaa keessa haquu hima. Labsi kun dhimmirga namooma irra kan kaayyoo ta'u mootummaan US biyyattiin waraan dhaabdee garmariitti akka dhufan gaafachaa turte. Miidhaa yeroo dhiyootti murteen tuniin Itoophiyaa irratti fiduu dandeettu maalii jedhe ammayyuu taanaa ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo gaafate. Gabaa keessa haqamte jechuun dinagdee keetiif sharafa biyya laa argachuu keetiif abbootii qabeenyaa biyya alaatii biyya kanatti harkiftee dinagdee biyya kanaa bal'isuudhaaf akkasumas immoo paarkota industirii ijaaramanii jiran biyya kanaa keessatti abbootii qabeenyaa biyya laa biyya keessaa dammaqsiteetti galchuudhaaf hudhaa jabaadha kan inni itti fidee dhufu. Kanaaf kallattii investimentiitiin kallattii hirmaannaa gabaatiin danqaa hamaadha kan inni Itoophiyaatti fiduudha. Kan biraa maddi sharafa biyya laa keenya waggoota tokkoof lamaan darbanii fi keessaa tokko yookaan qofa jedhamee kan hafee ture kan akka agawaa kanaadha. Kallattii baay'een gogaa saaba deemeef rakkoo nageenya biyya keessaatiif oomishaaf oomishtummaan biyya kana keessaa danqamurraa kan ka'e hanqina sharafa biyya laa mul'achaa dhufe keessaa kan akka qaawwaan madda sharafa biyya laa keenya ta'ee ture hojii agawaa kanaan abbootiin qabeenyaa baha addunyaa kanarraa dhufanii Itoophiyaa keessatti investii godhanii oomishanii gara Ameerikaatti erganidha. Egaan argannaan sharafa biyya laa kun rakkoo
rakkoodhaa fi caalaa daran akka dhiphatu akka danqaa namaan fidee dhufu godhaan. Kan biroon warshaaleen kun egaan gaafa gabaa dhabanii haalduree tokko malee yookaan cufanii deemuun waan gaaffii keessa galu. Isaan cufanii deeman jechaan immoo bara itti carraa hojiin uumuun rakkisaa ta'e kana keessatti warshaaleen akkasii yookaan wiirtuleen oomisha akkasii gabaa Ameerikaa keessaa ugguramuu jechuun carraa hojii biyya kana keessatti uumamuu daran akka inni hammaatu akka inni gadi bu'u godha. Kan biroo galtee daldala sansalataa galteedha hamaa keessa galchaan irra jireessi industirii biyya kanaa kan gabaa Ameerikaatiif oomisha dhiyeessu industiriiwwan sasalphoo warra jedhamanidha. Warra akka huccuu, warra akka kan gogaa waan akkanaa oomishanidha. Warri kun immoo galteen isaanii biyya keessaatii hojii galtee dhiyeessuu kana keessatti galtee kana oomishuu, qulleessuu, dhiyeessuu keessatti sansalata isaarratti daldaltoota hedduu turmaatee jira. Abbootii qabeenyaa hedduu geejibuudhaan, kuusuudhaan, fidanii dhiyeessuudhaan baay'ee turmaatee jira. Kanaaf oomishaaleen warshaalee kana yookaan wiirtulee kana gaafa uggura gabaa Ameerikaa keessa galan isaanillee rakkoo dinagdee rakkoo gabaa hamaatu isaan mudataa jechaadha. Amma murtee kana Ameerikaan kan murteessite mootummaan lola akka dhaabu mariitti akka deebi'u karaa nagaadhaan rakkoo jiru akka furanii fi tarii murtee kana dabarsuun waan isaan fedhan sana mootummaan akka fidu dirquu danda'a. Tokkoffaan Ameerikaan murtoo kana kan isheen irra jireessaan murteessitee fi ji'oota almost gara ji'a 7 kaastee yookaan 8 kaastee sodaachisaa turteetti. Gara naannoo xarapheezaatti kottaa mariidhaan hiikaa lolli isaa dhaabbatu gargaarsi namoomaaf godhamu kaaba Itoophiyaa jiru hawayyaa waan akkanaa kan jedhu qaba. Labsiin Ameerikaan yeroo gara yerootti baasaa turte yoo kana ta'uudhaa baate garuu qoqqobbii dinagdee jabduu imaltoota mootummaa Itoophiyaa gara Ameerikaaf iddoo garaagaraatti godhamanidha. Kunis aangaa'ota baay'ee dhorkuun viizaa dhorkuun akka mudachaa ture argaa turre amma immoo deemee dhufee waan akka agawaa kana bira ga'ee egaan mootummaan Itoophiyaan sababa isheen agawaa keessaa baatee fi yookaan danqamteef hundumaa dhiisee gattaa'ee gara mariitti dhufaa inni jedhu amanuudhaaf na yaaddessa. Akkaataa itti pozishiniin mootummaa Itoophiyaa haala amma jiru kana keessatti naa mul'atu waan akkasiitiif waan harka kennuuf jilbeenfatu hin fakkaatu. Sababii kana qofaadhaaf jedhee mootummaan Itoophiyaa gara maree xarapheezaatti dhufa jedhee hin yaadu. Miidhaa kana salphisuudhaafoo filmaati biraa mootummaan Itoophiyaa hordofuu qabu ni jiraa? Wanti madaan hin jiru. Gama kaaniin immoo carraa kana deebisanii argachuuf hangam salphaadha? Baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf gara xarapheezaatti dhufamee mari'atamee nagaa waarawaan yoo bu'e fakkeenya tokko kuni yookaan mootummaan humtamman jiru kun yoo jijjiiramee mootummaan biraa dhufe yoo dhaabbate yookaanis mootummaan kun lolisa jiru injifatee jabaatee yoo itti dhufe carraa agawaa kanatti deebi'uun ganaa torbanootaan itoo hin ta'in ji'ootaan itoo hin ta'in waggootaan Itoophiyaatti fudhachuu danda'a. Guddaa ulfaadha galatooma. Ministeerri daldala Itoophiyaa murtee Ameerikaan booda ibsa baaseen murtee kanaan guddoo mufachuu hima. Murteen kun dinagdee argamee duuba deebisaa akkasumas dubartootaa fi daa'imman miidhaa jechuun ibsa. Itoophiyaan himannaa sarba mirgoota namoomaa akka qoosatti hin ilaalu jechuun murteen kun akka sirratu gaafate. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii magaalaa Finfinneetti dhalatoonni Tigraay hidhaannoo tammaatee jechuun BBC'tti himan. Kanneen BBC'n dubbisee bakkee bashannanaatti addaan fo'amanii akka hidhaman dubbatu. Poolisiin Finfinnee hidhaa isaanii mirkaneessee garuu shakkii malee sabummaa isaaniitiif hin hidhamne jedhe. Hoggantoonni addunyaa kakor jijjiiram qilleensaa UK'tti walgahiirra jiran bara 2030tti macaa'is bosonaa dhaabuu fi waadda seenan. Waaddaan seenam kunin maallaqa dhuunfaa fi mootummaa irraa kan argamu $19 biliyoona ramaduu dabalata. Biyyoonni waliigaltee kan mallatteessinaa jedhan Kanadaa, Biraazil, Raashiyaa fi Indooneeziyaa. Taphattoonni kubbaa miilaa Eertiraa 5 erga dorgommii Ugaandaa taasifametti hirmaataniin booda dhaabaman. Gareen shamarran umrii 20 jalaa biyyatti bakka bu'uun taphatan namoonni kunneen ganam hoteelii isaanii keessaa dhaabaman. Kun yeroo lammaffaa waggaa lama keessatti lammiileen Eertiraa dorgommii sekaafaarraatti baqatan. Afrikaa kibbaatti cilee fayyadamuu dhiisuu fi $8 biliyoona fi $500 argatan. Kun erga US, UK, Firansii fi Jarmaniin biyyattiin gara boba'aa haaromsuu danda'anitti akka jijjiiramtu irratti walii galan. Humni elektirikaa biyyattii harka 90 cilee irraa dhufu. Hundeessaan Amazon Jeff Bezos lafa Afrikaa akka duriitti deebisuu fi $2 biliyoona gumaachuu waadda gale.
Beezos lafti Afrikaa ammaatti garmalee manca'uu hima garuu deebisanii sirreessuun hin danda'amaa jedha. Akka inni jedhuutti imaliinni dhiyeen kanaa gara hawwata taasise ejjata isaa jijjiiruu hima. Bulchiinsi magaala Finfinnee jiraatonni magaalattii kanneen meeshaa waraanaa qaban kaayyam qabuu fi hin qabneelleen guyyoota lama keessatti galmeessan beesis. Naannoo Amaaraatti humnoonni Tigraay magaalota murteessotaan qabachuun gabaafamuu hordofee mootummaan waraan kanaa loltootaan qolachuun akka hin danda'amne ibsuun lammiileen waraanaa takka bobba'anii fi tumsan waamicha dhiyeesse. Kalee hoogganoota mootummaa olaanoo fi haal waraanitti deemaa jiru ibsa taasisan ministeerri muummee Abiy Ahmed lol dhiyeen kana irratti lammiileen biyyalaa hirmaachuu hima. የኢትዮጵያ ሕዝብ ባርነት አልቀበልም ማለቱ መልካም ነገር ሆኖ ይህ ኃይል እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ግን በወሎ ግንባር በነበረው ውጊያ Uummanni Itoophiyaa garbummaa hin fudhu jechuun isaa waan gaarii ta'e osoo jiru lola adda waraanaa wallootti tureen humnoonni lammiilee Itoophiyaa hin taane irratti hirmaataniiru. Hirmaatanii aarsaa kaffalaniiru. Namni lammii Itoophiyaa hin taane Itoophiyaa jigsuuf adda waraanaa wallootti yeroo du'u namni lammii Itoophiyaa ta'ee biyya isaa baraaruuf hangam qophiidha. Hangam cimsee hojjetaa jira kan jedhu hunda keenyaaf kan dhiifamudha. Namoonni bifa adii fi gurraacha qaban TPLF waliin hiriiranii du'aniiru. Gareen kun duruu ergama qaama biraa raawwatan jedhamaa ture gochaan mul'ateera. Humnoonni humnaa fi teeknooloojiin nurra jiran teeknooloojii fi odeeffannoon deeggarsa olaanaan taasisu. Lammiin Itoophiyaa kamuu haala diinni isaatti dhufe sirnaan hubachuu qaba. ኢትዮጵያዊ የመጣበትን የጠላት ሁኔታ በትክክል መገንዘብ አለበት. Haa ta'u malee dubbii himaan TPLF Getaachoo Radaan wanti kun dhugaa miti jechuun waakkata. BBC'n addaatti waan qulqulleeffate hin qabu. Gamkaaniin ministeerri muummee waamicha kanaan dur taasifameen uummanni raayyaa deeggaruus garuu gahaa miti jedha. Sabab kanaaf naannoleen akka haaraatti tumsa taasisan murtaa'uu himan. እንዘጋጅ ብቻ ነው ይህንን ስብስብ የሚፈልገውን ነገር እንዳያሳካ ማድረግ የምንችለው የኢትዮጵያ ሕዝብ yoo qophoofne qofaadha gareen kun waan barbaadu akka galmaan geenye gochuun kan danda'amu. Uummanni Itoophiyaa fiixee hanga fiixetti bittaa garbummaa fi saamichaaf lammata qophii akka hin taane irra deddeebiin mirkaneesseera. Qarshii walitti buuseera, hamma tokko ijoollee waraanaaf dhiyeesseera, akkasumas hiriira ba'uun deeggarsa ibseera. Garuu gahaa miti. Nama qawwee qabatee dhufee ijaaramnee malee dhiichisaan hin deebisnu. Wanni amma itti deemaa jirru naannoon tokko tokko ijaaree hidhachiisee galaa qabatee akka hojjetuu fi sadarkaa biyyaatti haala qindoomina qabuun akka ofirraa qolannuufi. ስራውን እንዲሰራና በሀገር ደረጃ በተደራጀ መንገድ እንድንመክተው ነው። Lolkaab Itoophiyaa deemaa jiruun wal qabatee ajaj waraana finciltoota Tigraay jedhamanii kan himaman Jeneraal Tsadiqan Gabratinsaay waraanni dhaabbatee mariin hin furamuu jechuun dubbachuun isaanii gabaafama. Jeneraalii kuniin televezyiinii Tigraay waliin turtii taasise. ለሰላም ተብሎም ለብዙ እንትን እንደራደራለን ብለን ብዙ ጊዜ ተናግረናል። ከእንግዲህ በኋላ የድርድር ጉዳይ የሚባል ነገር ሲነሳል ወይ kana dura nagaaf jedhamee irra deddeebiin mariin ni furraa jennee dubbanneerra. Amma gaaffii ani kaasu sichi dhimmi mariin ni ka'aayyuu waraanni xumuramaa jira. Eenyu waliin marii teenya ammaanachi filmaanni biraani jira. Mootummaan kun yakka Tigraay irratti raawwateen yakkamaadha. Kanaafis itti gaafatama. Shaabiyaaf balbala banuun dinagdee biyyattii miidheera. Rakkoo walxaxaa biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenye keessa mootummaa galchedha. Mootummaa kana waliin akkamiin mariin taa'ama gaaffiin jedhu ka'uu qaba. Filmaanni jiru maali isa jedhuuf kanaan duras ammas rakkoo Itoophiyaa qofaa keenya furraa yaada jedhu hin qabnu. Akkuma yeroo garaagaraatti ibsame humnoonni siyaasaa garaagaraa walitti qabamuudhaan mari'atanii walii galuun sagantaan yeroo ce'umsaa ni barbaachisa. Dhimma kanarratti hojjetamaa jira. Mootummaan yeroo ce'umsaa nu barbaachisa. Haala biyyattiin nagaatti deebitu rakkoowwan jiran mariin itti furamuu danda'an fiduudhaaf mootummaan ce'umsaa jiraachuu qaba. Kun osoo kanaan jiru hiree uummata Tigraay kan murteessu namoota muraasa yookiin immoo paartii tokko otoo hin taane uummata Tigraayitu murteessa. የትግራይ ህዝብ ነው የሚወስነው። አንድ ፓርቲ አይወስነውም፣ የተወሰኑ ግለሰቦች አይወስኑትም። Dhaggeeffattootni oduu dabalataanii balaan xiyyaaraa Suudaan kibbaatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 5 himan. Xiyyaarichi erga Juubarra ka'een booda kufuu himan. Namoonni du'an kuniin tokko 2 lammiilee Yuukireen ta'uu kaan ammoo lammiilee Suudaan kibbaa ta'uu himan. Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa kaallee Facebook teenna BBC Afaan Oromoo irra laala.
Mammaansi galgal kana foon kee jaalataa goga kee inxireeffataa jetti dullattiin hiikan isaa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees ammayyuu itaana gam teknikaatiin Oskaar Bunga keessaniif dhiyeessaan aslii galgalooti akborii saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa horaa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.